بيتي أوروميا دا ما في أوروميا بيتان أنا أوروميا بيتين يوانين تينيف قبرون ما جلجت أوروميان أوروميا جبلتو قافي دائم نكون قافتو أوروميا يوم بلسومتي أوروميا يوم قبرون ما جلاباتي فريقا قافي قرتي مر أورومو لالتو ديبسا إسيتيف أورومون نتفتنوه إفاقا فنوين إسنينجا فنجلي ديدا قبرون ما دا إتفاجر وريقا هداواتو كفلمي أمالي كفلمات جرا يا سبكو قبرون مان إلى هنگا أمان تنا ماليف قنية أمة تينيا ببا جراتي يوم بلسوم بان قافين توني في تتنفكات تلالوتا أماتي متي دائما قدنا الرجراني قافت تاجر أوروميا مال إيسات أرقم قابيني إسي مالفاد أولانسي إنيوفاد ماليف بلسبهو أبده يوم بلسباتين قايتي دائما قدنا الرجراني قافي تناف دي بسالة من نجر هنگا أمان تنا أبساونني في سبونتوني قافي تناف دي بسالة التما سمني ساني الرأي خنافو استوديو لقمته غازت افا بكماس جعفر علي تي وجه انتهاني سوري سابا غدا درتا الفوتي في درتا عفدوتي ودين غافي في ديبسا قدن كيست ديبسا قبني والترتي غاري نسيني هوا akka sabaatti oromoon eenyu jaame akka biyyaattis eenyummaan oromiyaadhaa osoo hin dagatamin gaafa afrikaa irratti oromoon abbaa biyyaa qofa osoo hin ta'in abbaa qarooma hangafaatis akka ta'e sirna gadaadhaatiin achitti ragaan biraa nu manafini maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jee gootummaadhaan falmachuun ummata kanaatis kan maddu bu'uura kanarraa hee lolli walloo harka muraadhaa fi harma muraan arsiidhaatis ta'e caliin calanqoo wanni mirkaneessan kanuma eega oromiyaan habashootaan weeraramtee oromummaan itiyoophiyummaadhaan hagoogamtee asiis ta'u oromoon takkaa duwida shiireessee bitameen beeku kanaafis fincila ijoollee baalee gootummaa ilmoo qilxuudhaatii fi qabsoo hidhannoodhaa tan achi asiitis maqaa dhadha'uun ni danda'ama namoota hin goomne kanneen abukaattoo mirgaa ta'uudhaan beekamanii fi umrii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa oromoodhaatiif gumaachaa jiranis miilanaan yaadachuun barbaachisaadha. Akeekni maxxansaa tanaatis hundee isaadhaa fi hoogganaa qabsoo bilisummaa oromoodhaa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafi. Amat 40 oliin qabsoo irra jira. Arrallee khaleelatti fakkaata. Khaleellee saafawa. Jarra abbaa gadaa hambee ni jiraate osoo hin ta'in
Elmoo qilxuudhaatis ta'e waaqoo guutuudhaatii fi kanneen biraatis miilanaan yaadachuudhaa fi keessumattuu wiccittii qabsootanaa takka takkaas miilanaan adda baafnee abbaa dhimmaarraa hubachuudhaaf yaaddameeti. Bakkiin itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa Harar Konyaa Gaaraa Mul'ataa Baadaa Kurfaa Jallee Araddaa Waldee Raammis Ganda Mutiir Gorrooti. Umriin tiyyalleen toora 60 ni geessi. Hoogganaa fidoodhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattanis ta'e an qabsoon eegalatti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo ibsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Itoophiyaadhaa seene Habashaa kana seene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhaladhe sanitti arge hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaati dhufte jechuudha. Akkasittiin duuba saniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cobte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafu. Hogguusin geerara tokko yaadadhe geerara nama keenya. Baruu bariisooyyee galgala galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate addaa du'aa filate. Yoggaan geerara kana caqa qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira. Dantaa tanaaf kan nu goote. Mee achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namuu hawwiidha qaba. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetan jechaadha barsiiftonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kun waan diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarra dhugee jechuudha gaariitti dhagahe. Raammis kana Amaarri Gaara Mul'ataa gaafa xaaliyaan san Gaara Mul'ataati baqateeti ilmaaf ilma fuudhatee laga Raammis bulu. Honyaa oborraarraa isa akkasii godaaneeti laga bu'e. Bakki itti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha. Bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbate. Waanuma inni gaafas nama keenya godhe hogguun qara'uus hoggumatti hundaa olii inni duraa mul'atte jechuudha. Saniif guyyaa tokko yoo gartee uummata kanaaf falme dhiiroo. Danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin warri dur isinii hojii baratanis akka seeneessanitti gaafuu mana barnootaa jirtanuu waan takka takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka takka qabdan jaama mee sanis yoo ibsitan. Akkasittiin gaa tabiraata lammaaf sana laaleessitu. Nuti amatatti waliin dhufneeti maallaqa hanga xiqqishaa qabnu nu shilingii jennaan cinaa shilingiidhaa tana baafnee waan dhuganiif waan nyaatan kana bitnee ayyaana godhaa turre jechuudha. Kanarraa namoonni taphata sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oola. Sanuma guddaa kana 2 miliyoona kana maaltu waan kana godhuu nu dhoorge maaltu afaan kanaan akka gaarii sodaan malatti dubbachuu nu dhoorge. Andanya mangati tindubban, baka hubbat tindubban, baka jalat tindubban. Hai mahal moni kana nu godhe. Akatiin gurbaa tokko wajiban tokko hojii gallaabatu bintuni. Mee haatti walii gallu haa wal mari'annu jeegaa gurbaa kana Mahamad Ahmad jedhanii mana tokko wallaa hulkuu takka uffannaa. Akkasitti waliin haasoyne akkasitti gaa ijoollee teenya tani elementarii jirtu nama gurgudduma reeta qaba wanaanti elementarii karaa kana hunda gaa mataan isaanii ni beeka gaa hundaa waan himaniif ni galtiifi. Akkasiin waliin dhufnee aboo maal ta'uu qabnu maal akkamii waan kana jijjiirra jennee magaalaa keenyatti walitti qabne nama 50 ol taana ammoo asitti yoo walitti dhufne duuba bineensi kun jala deema maali ataadii ajjiramoo maali walii yaatan namaan jaa dirree kubbaadha inni kun hanga taphata kun ni haasawa. Kanarraa warri gaafas hojii ture Dr. Mahammad Hassan faa Abdii Xahaa Abdii faa jara kanaan hojii ture jechuudha hojjaa sana isaa wajjin mariin akkanaatu hin deemne wal mari'annee akkam taana maal nu wayi akkasitti gaa gurbaan tokko karaa gursum kana
dhufeet maal jeenu teessuma san keessa ture farda abbaanti keen darbate ammiti dhagaan darbate afaan kana nuu xiqqeeti namuurra walii galan afaan kana nuu xiqqeeti kaafnee hirriibaa kaafnu haadaa miilaan dhaabbatee deemu jennee qabal haasoy akkasitti duuba gaa maalitti firraa kaanu baatii arafaa ta'as deemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisa goonee qopheessinee haa agarsiifnu uummata afaan keenya kan akkasitti gaa qopheessinee horee gartee ayyaanaa sadii dhaqeeti arraboo kanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu haydaa biraa jedhisi isinummaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana boo orma kana maa nu fida kanaaf nu yaamtanii nu hin jaani jennee harki keenya kun hadiida ta'eeti kana bobaa keenya ooyesuu turre jechuudha. Akkati gaafaane afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha. Guyyaa akkami maaliif namni kabaju. Kanarraa kaafnee gaa'e itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifni kun nama goobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa. Nama waan takka gaa uummata akka goggodhee dhiichisa jechuudha. Akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii. Tana namni kun kan dhufe kun namni Amaarri keessa jira namni hundi sabni hundi keessa jira. Ka'aniitu boggoo'ee namni kun dhuma. Maaliif guyyuu nuun finne waan tan? Maaliif guyyuu kanatti nuun bohaarsine jedhee namni gammadee dhiichisa sanboota xiqqoo xiqqaamni nu bohaa'ee. Sanboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirra intala walii kennanii hojii isaanii akkaataa isaan itti hobbaatan tartiiba san ni goone. Kanarraa baanee maal? Intala butuu jedhanii biyya keenya jirti wanni butinsaa kun jira. Kuni gaamma abooyoo kana goone akkami. Akkasitti dhiiruma qolootti keenyeen nama shan akka nama magaalaa gala yaa'uu goone gurbaan tokko ka'ee gaa dardaraan karatti eegee intala butee nuti mixeeyyoo gurbaadhaan hanguma dandeessu iyyi jenneen hanga namni kun gartee kursii irraa ka'u takkatti. Gurbaan itti gaddiitee iyyasan kun itti gadhiisu baaraganii waan gartee namni kun hundi maal lafaa haquun ta'a jira haquun ol haquun ta'a jira. Mixeeyyoo lafarraa harkisanii kasitti isteejii mana sinimaa kanarratti nadabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni gaafatanii argame akka namni kun himaa'u ilma ifirraanfatanii akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa sana akkasitti waan san daawwachuu turanii. Sanboota mixeeyyoon qaateeti fedhiisiitiin malee butamtee fedhiisiitiin malee namnichi isiin hin feene deemeeni numa boochi boo'insi kunis qofluma idaa jechuudha namni kun mogoo namni oguu isiin mixeeyyoon boochees. Akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dhiyeessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan eessuma kiyya Ibrahim jedhanii eessuman taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaa lafumaa kan goone waan tana warri beekeessa beeku gooha seene. Gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan kana gaa Ibrahim jedhanii fuudhee mooyyee irra bahee laa hawla walaa magaalaan kursiin caccabuu keessa jechuudha namni yaa'eeti. Garaa qabee qofla jechuudha namni kun nama kursii irraa haanii gohan jechuudha. Qaamni keenya mana reefu qabbantiin irraa deemte. Akkasii haala jirraa baanee duuba agartanii waliin jenne numaatu afaan kana awwaale firdiif itti goone. Bilisummaallee akkasuma jechuudha. Bilisummaa numaatu dhiise malee silaa bakka takkaa lafaa haala irraa namuutu oguu bakka takkaa waa ka'an jenna namu walii dirmanne arra silaatu naaf hin jirtu jechuudha haalli irra dhaabbate kun hin jiru jechuudha. Numaatu uffatanii siif godhe. Abbaan hin godheef hin dandamu jenna. Ifin hambifne. Akkasitti iba ijaarre anana fidanii gurbaa amma kanallee itti aanaa godhanii akkasii gaamma wanummaan nuti dhalatte jechuudha. Amma gaafa sana Afrikaa keessaa gidee namni bilisummaaf tattaafatu jechuudha. Waan kana gaa gurratti ni dhageenya afaan Arabaa kana gurbaa tokkotu dukkaana qaba hedduu beeka afaan kana goo BBC'n dubbatte nuuf hime jechuudha. Arabiyya kana maadha bilisa baate Jazaayirtu bilisa bahe. Kana keessaan duba nuti illee silaa hoo saboo kam ta'an yookaan akka kana barbaanne numa sa'aatii miti jejjenneetuma wal yaadachiisuu turre jechuudha. Akkasitti gaa dubbii haala kanaan gaa hoggaa karaa yaatanuu maal hojjechaa turtan makiinaa fa'aa. Akkasii amma ga'anii dubbiin nuti nu kaase jechuudha. Aadaa tana haamulli ani guyyaa tokko fuudheetiin karaa walaas tolfadhee qashaas tolfadhee maali halawwadhaan kun sibiila dhagaan dhawanii ibiddarraa baasanii kana fudhadheetiin saantiima 75 kafalee fooqii horee raasotee laala kana gubbaa horee bakka faranjii fi amaaree bakka nuti wal dhufanii wal dhugan kan
yokka haran garanjata ya kadro khae wana kana to musene duba billi man badnani asma garagale an zanillah tume ting dina abatu di dirki kapsi ogud na fofeti ngai bidda kashati akakabatu gode tijara nuge akati kashari yari jadde badde khae bila khoti gara khari lamas dumarti tenyetana namnu bayni njiru akahamatti namtu famani jirennichu makina hora namte isinju namnu hotu adde hotu ta yoni njiru khala kamgon namnu ko gaddi ibneti diredawa dake diredawa ranga awdai dubayitu namnu kon khara khana khaysati ogdume katam khayati teysa dumarti tana taana ninde ta diredawa dem tama kabirati dem tu ayo khota amma nqa anga gurbaan kono guy amare kono kiman nalala joguna nan mafakira keti kursi birata kulla kabadde ma ko widan alzena ko to ayo tay saboy arawan amare kono juman nalala kala fi fona jiga gaddi ne ko ogoje je babam jinna wuji jiga da ol dego khara khana ta jayi barka yi numa kha numa tezi lami to ko nagade da wara ba biledi ya bo gurbana bire buli je adwa ti of to wala wa hitu khayza natti daga yama قوتو إذا نبي بولي جدي قدرتي خانوندا قدر قدودري ويا تكون ما قدري رواتي قدر على ألقى بجا دوك خانا يا تيتا كثير دري رواتي بتتك أنت قريب بوزو في دري نهار مايا ولا ما قالا كذا يقول بام أمو بورا دري أرارضو جناني نين تشاف سموا تبوزا خانا نجي بفتجين بكا ما الخير أبريتي يا أكاد فودنا تدو بامكينا أتبوزو تدو لما تدي Baby jarti dire si bufattecho. Adi adorreisati. Akkasitti wanni ajaa'ibaatun takkana tanaan dalagame jechuudha gaafasan. Mirqaanan guyyaa san qabnu ajaa'iba jettanii akkasii egaa rabbiin guyyaa tokko ta'uun ma bilisoomna. Xiqqoof booda deebinee warra keessaniin wal barsiisuudhaaf sooreysa haati teessan eenyu jedhaman? Muuminaa Iboojjamti. Abbaan keessanoo nama akkam turan aangoon isaanii hariiroon Haayile Sillaaseedhaa wajjin qabanoo maal faara hojjechaa turan? Abbaan kiyyaa gaafa xaalayaan gaara mul'ataatii cabee suuraa waa'ees gaccabee gaara mul'ataatii fi borraa'ees gaccabee laga hammas kana guute san akkaataa amaaritti nama keenyatti miidhu kana obsuu dadhabee akkasitti mi'a harkate jechuudha. Mi'a sanii wajjin warrummaan biyyaa duulee amaara kan waldee raamesirraa fuudhanii hanga hunno waldee meexxii fi jaajaa geessan jechuudha. Akkasitti gaachitti amaarri wanni dhumtee nama torbaas booji'anii خاني دچين لبو خيسان بالت جاني بالر على كثير إنجليزي أكاني كيف كان نجح وان كان دوبا وياسن سباساتيني وياسن نمني يرتى حفورة فتتجوا مثلا دوغر قال أي كم الأواني أما ترون كان دخينيا سنتي دم فرصة أنا كبه على جورة شو خد الردو ديلا لوري خيني خان أبصاب ولا كان تلكني ويا وريني هتري فكذا تقعدوا بس هنداو خلا مدلك إيجاسي لما أماركم بيت تاني بيخان لما خنا يوم ما خانه وان براغون وهي براند على سيئات وان لسجلينا ما دي لا خنا كاب أجيتي دي لا خنا كاب إيه أكتر قاعدة اللي هيسه هذا الله سبحانه سايبه ترى قاعدة حاجة ولا بهو تراني nama kana jechuun أخاهم كيسانو هامتي برودا هقاي مامو
doolla irra galchaniit ajjeesanii jama mee dura doollabni maal Doollaba jechuun waan sana qaama summiiti baniiti namarra garagalchan jedhan gaafa sana. daammacaadha. Daammaca jedhanii. Hoggaa sana duuba qaamni namaa kun summiin itti dabarte kan irra garagalchanii isa immoo wataasaan fuudhanii eegas lubbuu qofaa keessa jira hogguu maayaa guddoo gahu. Maayaa guddoon tuni kiiloomeetirii 15 akkanallee hin taatu adaree irraa akkasitti maayaa guddootti awwaalan jechuudha. Sababni maali? Sababni daammacaadhaati muudanii. Gaafa gartee 96 aduwaa jedhan san namni tokko nafe namni ka'eetichi duule jechuudha. Kaan loon oofaa dhaqee kaan lolaaf dhaqee dachiin tun hundinuu qullaa turte. Yokkus gaa. Amaaraa keessaa akkamitti maal godhuu qabna? Akki godhuu qabnu lenneef ala kana meeshaa hafifnu jedhanii alii gurraacha kan jarjarii fi hanfaree biyya affarii fi inni waliin dhufanii akkasitti Jabuutii dhaqanii Faransaayii irratti karaa addeellan ta'iniin qunnamanii waan nuti amma Itoophiyaa amma dura bara 1886 magaalaa Beeljiyeem Bruxeelitti waliin dhufanii nama tokko gaafa Afrikaa keessatti mi'atti hin gurgurina. Namni nurraa bitu Minilik haa ta'u namoota namni waa qabu Minilikitti haa gurguratu jechaadhaan akkasii gaafa san hongawanii galan waan kana dubani qaba maarii mataa keessa. Raas Makonnoon wanni jiru mi'a Addis Ababaan dhaqaa jeen muutana shaggar kan Finfinneen dhaqa jennaan ni jide jechuudha. Haamiti birootu jira. Haamiti biroo jeene. Yokkaa inni biraa deemu numa yaamala mada hojjaniin akkasitti waan sanarraa oofan jechuudha. Akkasitti duniyaarraa saba kanaan dabre innis nama gartee nama gaarii ture nama uummanni fedhuu ture arjaadhaas ammaas gaalamada sossoo'a kana wanni jalqabuu kaan qullubbii gaara qullubbii kan asitti jalqabuu barbaadanii akkasitti hin mijjooynee fi duuti isaa lakkas taate jechuudha. Ammallee Haamiti biroo daranillee Ibroo Shaxaadhaa daran beekamaadha. Barruulee takka takka irrattis niin harkaa. Waa'ee isaanis xiqqoo osoo ibsitanii abbaa keessanii. Ibroo Shaxaatis ni yookuun ichi deebiin dubana ilmi namaa kun qoomii sabni hundinuu yookiin lammiin hundinuu wanna qabdi seenaa qaban. Seenaa irratti immaas wanni qaban kaaleendara qaban jechuudha. Keenya kaaleendarri arraan tana 1454 jechuudha. Guyyaarraa amma September kanatti baatii Mee 15 eebbisuu teenya amata haaraa keenya jechuudha guyyaan as deemu kun Oromolleen haa beektu. Waan sanii wajjin hanga gartee golmoo hormoosootti hanga bal'aa buubaatti namni hoogganoonni kutaa harrakkeenya Raabadooriin jiraate nama 300 jechuudha. Nama 300 waliin. Waan kana ta'eef gaafa san ammaas si'ana gartee Ibroo Shaxaa inni Raabadoorii keessatti itti aanaa ture warra gartee Calanqoloo irraa tokko jechuudha. Ajajaa waraanaatis Bakar Waaree jedhanii hayyuun ammaas nama kana waliin qabee dubbisuus Roobaa Galmoo jedhanii akkasitti gajaarame ni jira jechuudha kutaa harrakkeessa. Sanirraa kan ka'e guyyaa Calanqoo san akkasitti duula silaa Calanqoo sana maarree akka laafutti hin seenu lola Turkii amata 3 dura dhume amata 15 taa'e Turkiin biyya teenya ama 14 akkana taa'e. Zamana san keessatti nama dachiirraa galchiti Turkii namoonni gartee gantoonni biyya Oromiyaa keessa jijjiiran tokko qubatti lallaatanii magaalaa Harar kanarraa bahanii nama kana gartee qabsiisuudhaan nama kana warra ija qabu hunda dhaamsan jechuudha. Waan saba adda addaatiin affeeranii dhaamsan. Nuu fiiguu taatiyaan sun nama 35 wanni harka Turkiitti dhume jechuudha. Jeeni guyyaa san dhume. Namni lolu guyyaa san dhume. Lafoon guyyaa san dhume. Warri fardaa guyyaa san dhume. Fardiin immoo nama gariitiin hubbuma huffee keessa kutee jechuudha. Baaraddaa'ee fardii lola keessatti. Kana hunda nama keenyarra musiibaan guyyaa Turkii san buusu Turkii fi Misraa sun ni laafifte kama laafifteeti akkasitti Minilik dhufe. Minilik illee akka gaarii lolanii jalan qotte. Gaangeen Amaaraa
takkitti eeboo 35 deemte. Gaangeen dillisuna kan eeboo addaan qabu. Namni keenya ba'a gurmuraa qaba jechuudha. Beekota na guutaa akka darbe takka hin deebisu lamanta sabiraa tanuma jirtu sana darba jechuudha. Akkasitti dhaabinsa san sababa wanni itti ta'e bar goobanaa kun biyya hunda keessa jira. Bakka biraatti yaa'anii bakka hunda keessa ni jira jechuudha namni kun. Akkasitti namni tokko gartee kan amaaraa wajjin dhaabbatee hin dhabamu. Amaara kana fuudhaniiti qarqara gartee isa laaloo kanarra oofanii achiin ol garagalchanii bakka gartee qullubbii tanaan gara duubaatiin bakka namni itti gartee calanqololaa oole hafuuratti fudhatu. Hafuura baafatee irraa ka'ee ima calanqotti lolu kana bakka xuulloo jan taa'uu ture jechuudha. Xuulloo jalaa dhufanii dhukkaasnitti baname uummata keenya. Hoggaa dhukkaasni banamu kun dhugaa murtiin citte boo isaan diiniin duuba kutee nutti dhukkaasa. Akkasitti namni nafne dubbiin namni Oromoo hedduutu amaaraaf gartee mimmiliqanii amaara kan daddabsanii muka keessa oofudha wallaalarraa kan ka'e ta'uu mala. Akkasitti gaalama kana namni kun damte gaafa gubbaa dhufuus Oromoon hin beekan. Kaanis gubbaa fideeti Oromoo tana fidee kaanis sobeetuma walafaan kaa'eetuma dirgimni godhe warri guyyaa sanii hinafne jechuudha. Ibroo shaxaa gaa kana hoogganuu turan jechuudha. Qalolaa jalaan qooti keessa ture jechuudha. Mee isinuu akkaataatti gama siyaasaa dhuftan wal dubbannee jirra. Yoomii fi akkamitti eeysaan gaara seentan mee jalqaba qabsoo ta'e sanirratti chaadachaa nu. Akkasii wallaahi dubbiin tuni dubbii ajaa'ibaati. Wanni qabsoo tana hogguu gartee rakkoon sitti dhufte hogguu diinni si rakkise haateeti ijatti dhuunfatteetuma gartee urruma seente. Gaafa sanii suni akkuma reefu himetti jaartii takkittiin boochu suni hedduu hamileena cabsitee dhiiroo akkamitti namni kun akkuma fedhe nama godha akka fedhe fannisanii kan fedhe hidhanii akka fedhe kan fedhe gallakkisan jechuudha. Akkasittiin tattaaffii godhee hangaan waraqaan guyyaa san katabamte shiftaa kursii irra taa'u. Amaara shaambalaa digoo kursii irra taa'u jennee firdi beetii hundi wal lallaalteetuma waraqaan haa kataban jechuudha. Waraqaa san fuuneetiin itti geessan. Sana firraa dhiisee jedhana kopheen irraan dhuminnaan jaantiin gaalla ayyee kana ittiin fufe maal oguun itti fufe ittiin najjee xabaqaa isaa amal lamaan nyaachisee hidhan darbee isammoo wanni naarraan gaffafamu kajuun eega dubbiin tun hunoo misikkiriin itti masakkare wanni inni qabu darajaan inni qabu haarraa galafamtu yaanii barreessan galafuma sana ammaas shawaa dhufanii warri isa kana tinni mi'eessa dhufanii qorqorroo cabsanii gubbaa bananii namicha huccuma isaatiin afruma isaaniitiin fannisanii eega du'e booda ifi fajjeese jedhanii ragaa bahanii jechuudha. Dharatti ragaa bahanii fi dharuma kanaga jijjiiruun yaa humna barbaaddee ani duuba anatti qaceelan jechuudha. Ana kana dha'utti seenanii duuba wanni baabura namni tokko baaburan koriin albeergootiin buliin jedhanii waan yaadanaa kennaniif akkasittiin duuba yeroo maaltu wayya jee duuba biyyi Sumaalee tanallee fagaattullee ka'ee diri jibbaata godha jee ka'ee akkasitti kaasoon deemuu hoggaan ammas ciroo dhufu. Bashee ammoo saqalee galamsa qabanii baatii sadii galamsa hidhaa taa'aa jiran darasaa 10 wayya. Namichi keessummaa bira dhufe kun maammasaanii iboo maammasaanii gaangee naa barbaade. Amma nama kana dhaqee ilaalu malee intaatu dubbiin gaangee naa barbaadiin jeen. Akkasittiin ka'ee galamsa dhaqe. Kan galamsa bakkatti gaangee hidhadhuuf naaf himanii ka'eetiin gaangee bakka san geessee hidhee biiroo boolisaa sana waajjiraa boolisaa san dhaqee hoggaan ol seenu maaliiti obboleessa kiyyaa hidhaa jira dubbisuun bira. Een jeeni ishee Muusaa jeen ati yoo maali Abdulkarim Ibrahimiin jeeni akkasittiin seene sheekni duuba nama dullacha nama ilmii dur warra qaree shaakaa kana itti nutti haasaweetti duuba na beeka waan dur na beekuuf yaa ilma kiyya nuutu kana sujuudee godhatee fi amaarri siidaa mataa gubbaa nu kaa'e haala kana keessa jirra jedhee duuba qawween qabaatee ka'iitii na wajjin deemii duuba shiftaa taanee jiran naan jee wannumaan an duraan qabu natti jabeesse bantiila natti hidhee
hamileen tije daran jabaate asii xaanee duuba miijatan inni miijatan darbakoon caancoodha inni caancoodhaan ammas miijata kadha inni cinin sinqillee bakka jalla inni bakka jarri taa'u san ogguudha iyyuu harattuu garra jechuudha nama karaan takka karaa baay'ana nu jala shiftoota barbaadeedha akkasitti harifa mukana dhufne jecha kana marifu kana garra jechuudha boshee akkasuma mataa miti mata bira dhaqanii miti wajjiillee loluun hin danda'amtu nu deebisiin jedhe akkati kaanee biyyuumarraa dhufnetti miicata deebi yookaan miicata deebine maal guyyaatti aanu magaalaa jira magaalaa tala baanirraa namni dhadhaan hambifnee dhalaa daa'ima harree meeqatamtu dhufee jira nama kana hunda osuma magaalaa keessa taa'ee waa gurguratu buna keessaa rasaasni dhaabnaan aboo badee dhufe janiituma akka aboo jara kana hunda hidhaddarban nama hedduu qabeenya isaanii dhadhaa daa'ima waan adda addaa kana hundaa'uu saaman hoogaa namni waa gurguratu nama diinaa nama ajjeesu nama karaa deemu nama horii dila kanaan deemu yoo taate nama kanuma biraanoo biyyanaatu ajjeese ilma maammireedhaa ka ajjeese waa jara kanaa miti laalaa jenneen idaan isaan duruutu ayyachaa bulan jira meeshaa kana hundaa'u humaa nuti gaadhaadhaa firanne daa'imaa firanne wanni takka wanni irra jara kanaaf deebiinu nafne nuun jedha michi matooraa qaba hayyatu bakkamtuman jarri mataan habaanii biyya isaaniitti dargalan haadha inni egaa jaran hogguu hamsaala qarra saasa dha'e ganama finjaanii hogguu baatan deemaa jechuudha miila bahaa deema akkatitti gaa musiibaan tuni anumatti hidhamtii ganamuu wanniin argu tun dhiiba biyya buttuu yoo iyya maaltu nama dirmata buttuu bakun bineensi buttuutu biiroo tattaa'a malli maali kun egaa waan firraan halaala dhahaniin yoo arkanne malee waan taatu haanii asii gaa nama 12 taanee baalee dha'ine jechuudha baalee keessatti gidee lolaan dha'ine gidee amaarri ogaadeen cabsee baaletti gaa duule jechuudha warri baaleetiis san dura namni 50 isaanii dhaga warra naannoo laga dhaaree qubatu ogaadeen waa beeceetti dhufee aboo nuti qawwee bilaashi sumaaleen namaa kan niti jaaniin namni 50 kun qaanii dhaarerraa qaaniitiin jara sumaalee kanaa wajjin maqdishoo dhaqanii mi'a horanii dhufan jechuudha isaanii gale kana amaarree dhaga'ee jechuudha akkasitti jarri 50 kun isaanii dhaga dhaarerra qubatee taa'u amaarree kun 7 namni 70 namni 7 kuma meeqaan siyaasa namni suni kuma 75 maalisa meeqata ani nama guddaa duule amaarri ajajaan wanni hidhaatis waraana kana fudhatee duule jechuudha hogguu laga dhaaree kana amaarri dhaqee jara faana dha'uutti seene jarri ka duraanuu qophaa'e nama 50 nama dila kana addaan facaasanii dhalaallee mooyyeen hiikkatee ani yakayyaa biyya isaan keessaan deemee argee nama dhalaallee hiikkatee jechuu qabu akkasii amaarri tokko namicha imaamatatti hidhanii koofiyaatti maranii gindiiri galchanii hogguu inni karaa gindiir deemu usee buneen faansa karaa eeganii namicha ammaa digadhiisan rasaa hogguu rasaa sarara dhaaban gaangeerraa bu'anii jammaa miilaan akkas diqqitti gaa namichi ajajaan waraanaa suni wanna gale jechuun gindiiritti galee saba kanatti gabaalee keessatti lolli faca'ee namni maqdishoo dhaqee aboo biyya Sumaalee tinqii fudhadhaa dhaqaa qawwee bilaashii jennaan gaala tokko nama 5 qasin namni bachoo fudhatee daa'ima fudhatee biyya Sumaalee dhaqee sanirraa nama 3,000 turkatee galee akkasii gaa isaanii lola kana keessa jiru itti dhufne jechuudha hoggaatti dhufnu lola sanis gaa akkasumatti waliin oofee gindiirirraan oofee amna guyyaa 5 nu dhiibee gammoojjiin fide jechuudha naannoo imeetti lafa dhiyaattu nama dila kana gaa nama sa'a gaala re'ee kan hunda buqqaasee dabarsee akkasitti gaa rabbiin irraa lola sanis ni dhaabee akkasitti gaa lola jalqabuu biyya kana lolli kun lola fincila ijoollee baalee kan jeneraal Waaqoo Guutuudhaatiin hoogganamu ta'uu isaati moo kuni kani warri gaafatanii warra Hussein Buneetiin hoogganaman jechuudha waa Hussein Buneetiif kana kun baalee kuni gamana nutti aanu kana hangana hun nurraa fagoo jire guusan ani hogguun waa beekee jara kanatti hin dhufe jechuudha jarri dura Sumaalee dhaqee jara kana jarri Sumaalee dura dhaqee warra orma kana jechuudha
achiin booda gara bahaatiin qabsoo eegaluun gara biyya alaatis deemtanii rakkoon isin mudachuu kan dura gaama ani miilaan soon deemuutiin Magdishoo dhaqe yoggaanii dhaaboo warra dalloo waaqoo hoogganu dura maal irratti hidhamtan achirraa yoo eegalle akkasi wanni itti hidhamu ani nama lamaan harkadhe karaa deemu kanatti dhidaame jechuudha harreetti yaa'u fudhadhee warra dhalaan jira kanaan na gargaaree akkasii gaa namni kun halkan kana galgala jalqabnee osoo deemnuu bullee ganama duuba gaa Magdishoo wasana Somaalee tarkaanfanne jechuudha. Wasana Somaalee hogguu tarkaanfannu amma gaa na dhiheessaniiti na simatanii waan gaafatan nama kana hedduu jaalatanii akkatiin booda gaawwaa isaan akkati arkuanis gaama maallaqa illee na kennanii harreellee 70 gurguradhe magaalaa keessa hogguun dandeemu waan namni waa dubbisoo gaarii miti isaan waan nulaan rakkatabame kana maqaa biiroo kana naa dubbisoo harkaniiti lammada na qabanii darbanii achiin hudhanii Magdishoo nageessanii Magdishootti illee namaan beekunumaan hime namni dhufe kuni na hojii haasaweetuma kutanatti hin deebi'u jechuudha. Akkasiin booda gaa eegas baa hidhaa bahe hidhaa baanaan mangistiinis haala kiyya warruma baalee kaniin ani himu kanarraayi wanni shakkii fi asumaaleen qabdu irraa haqamte namni kun nama gartee qaabsoof deemu jechaadhaan na beekanii anaa haala kana keessa jiru dallorraa namni iyyansa gartee warra waaqoo faadhaa kan Sumaalee dabarsu dhufe jechuudha. Adam Giloo janiini waraana hanga wahii fudhatee dhufee akkasitti mangistii Sumaalee cercersee tokkuma takkatti gargaarsa kennanii. Kasitti ani manni waraanni amaalu dhabamsiisuuf deema jee kana wayii waatee gaafas gaa gargaarsa harkatee. Gargaarsa kana wajjin nama deemu dhaban Magdishuma keessa ana qabaatii takka beekuu daadarkaan irraan bahin kana malee namni dide namni mandinu askaraani dide hamsaala qoonni dide amma ala kanas wanitti barattu takka matoora kumma barata takka safaddu baajeni hamsaala kumma qoo baratta jechuudha. Akkasitti gaajarri kun hundinuu magaalaa keessa akkuma kana olii gayyaani warra baratee yaamanii dadhaban aboo haa warma kanaa wajjin yaa anis yoo namni kun hin deemin bu'aan takkan argamtu namni waan kana katabu hin jiru namni waan kana suuraa fuudhuuti hin jiru wajji deemuu qaban akkasitti haadhee gaafirraa ifumaaf anaa deema jee hoggaan juugaa kaameraa dheertuu naaf kennanii san boodaan ammaas qalamaa fi daftaraa fi galmee naa kennanii akkasii gurbaa tokko wajjin duuba gaa biyya seenne isa waraana kana wajjin seenne gaa biyya dhoynu boruun irratti amaanutti horii huutaa jeen namni kun akkana miilaan dhaabbatee ta'a jechuudha gonti ol seene nuti fi qabeelti fitte dheekkaa kana jaldeetirraa dhoorkan jechuudha namaan horiilee irraa guusinee fi nyaanna waan kana ta'eef ammuma haa waan gootan godhaa jedhiin ijoolleen achuma kanuma san kaateeti miinoo barsiisan tana gaara hunda afanii akkatti hidhanii gaara gamaatti hidhanii dachitti hidhanii kaan awwaalanii tidhiisan kanama daa lama goohaa dhufe geeradha garra qaqqabuuf deema namaa sa'a tokko hambisuun ta'u. Akkasitti ka dura deemu hogguu jarri torba dura deema torban kun gaararraa ga'ee hin akkasitti ibidda sanirra ejjechuu sodaatanii duduba deemanii. Amma dhalee jaan faanarraa dhufeeti dirqiidhaan deemaa jedhanii yoggaarra jetan bakki sun aaroo tokko ol ba'e bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol ba'e aara gurraacha. Ka oliin baqadha jiru wanni haata miinuma haata jechuudha gamanaas uummadoo haatana haata achiin jaajuu sooma haata. Akkasitti guddaa san keessatti gaarri sun gurraachumee dhume jechuudha. Gola eela roojii jenniin gorti sun eela tokko jira kan nuti dhufu. Akkasitti gaamaarri sun baqatee hoogganoonni roobbiidhaan okotee helikooppitariin nageellee dabarsanii kaanis ormi kunis baqateetu namuu gara rabbisa baase kutan jechuudha. Osoo dadhabbii qabaachuu baannee guyyaa sana osoo namni kunillee akkasitti laffa'ee gammoojjii keessa deemuu baatee gammoojjitti dhiyaachuu baatee silaa farda gaala 100 baqatee irraa hotee jechuudha. Gaala illee silaa abbaatti isaanii akkasitti daadarkaan lama wal agartee jechuudha karaa deemuu fi biyyaa kan rakkate. Akkasii baatii lama nu dhahee jechuudha ganama da'a lama dhawa gudee malkaa loon bu'anis ni dhawa nama adaadi
Goota eegatuun barachuuf teenye amaarii hogguu fi dadhabe warra qophilaa ofu kana Israa'elii fi Ameerikaa akka ta'an himan jechuudha gaafa sana. Akkasitti egaa lola hamaa san keessaa rabbiin nu baasee uummanni illee nama waa xiqqummaattu miidhame malee miidhame kana qophilaa kanaatu bombii rasaasni fi bombii inni darbu hamtuudha jechuudha. Gaalli kun walitti bakka iyyuu walii horee walii qabama keessa buusa. Loon kun ni faca'an jechuudha gochii dutan muka keessa waan faca'an jechuudha. Gatuu hin dandeenye. Akkasitti egaa lammata Baalee deebi'ee Baalee ammas gad deebi'ee Mogadishuutti wanna goone lammata guu deebinu akkasitti nama keenya namni mani ka'ee ogaa namni ma biyya Sumaalee keessatti mirqaanaan ka'ee jira dammaqee dhugaa Sumaalee dhaynu Sumaaleen duruutu Arooshaa biyya wanni dhayxee wal ta'an jechuudha Arooshatti mangistiin itti Sumaalee fi Itoophiyaa walitti fidanii lolli akka dhaabamu jedhanii walii galan goonutu dhabnu amma deebi'aa waraqaan natti dhufte anaa qaree afaan Ingiliziin katabbiina you have to go back to your country immediately jettu maashaallah. Duba egaa akka dubbiin akkana taate maal godhuu qabna. Haa nuti biyya sana maal isin hin gaafan nyaataas nu kenna isin hin jennu qurxummii tana guurranna akkam laalta jenneen jira laaltichaan qurxummii tana nyaachuun dhorkitanii haa nyaadhaa jee namichi taa'atii nyaadhaa jee akkasitti ijjennee uummanni keenya kan Mogadishoo jiru nutti dirmatee akkasitti nu gargaare jechuudha. Egaa achitti egaa walaba taana jechuudha. Sumaalee keessa walabummaan duraan hin jirtu yeroo duraatiif kaambii godhannee nishuumoo teenyaas bishaan dhiinnee dhagaa keessaa guurree akkasitti egaa haala gaariidhaan jiraachuus seennee anammaas Mogadishoo dhaqeetiin uummata keenyatti dhaqee aboogaa dubbiin wata durii miti. Yarri gaafun waliif deemti fidee malli maali. Akkasitti ka'ee magaalaa keessa walii yaanee namicha tokko tujjaara haa mana isaa kireeffanne naa isin gargaara haa jee warra walii qondaala hunda bira nuun dhaqee nu gargaara jee akkasitti nu gargaaranii gargaarsa kanaa fi kabiraa idaannee ammaas gadi alumaa kana yaanuu diyaad barreeffaan askarri biyya qabate guudha namni ganama dhaqee ana ganama subii ulaa duratti hin eege. Akkasitti gaafa sharmaarkiin qabachuu jechuudha. Namichi inqilaaba godhe kun maal jechaala gabeer jeniin yoo ta'e meetirii takkaa cinaa ta'uu hin dhabu gabaabaa yoo irra gabaabaa la qorneela oguu dubbii teenya dhagee xinqii teenya itti himne akkana taane nuti har'a amaaraa wal taanee jirra nagayaasii miti diinaasii miti sana jecha nurraa yoo fageeffatanu namichi yaaduma keenya dubbate yaaduma nuti mataa qabnu haduraanuu feddagaa oollu kana kanuma nuu himeewu eega inni nuu hime duuba nuti baasaboortiin qabnu kam jedhu gosa nuu katabe khaarijii katabe khaarijaan nagahee dutti katabde nagahee duun boru fotoo fidaddaa jee fotoo fidannee itti kenne haya boru ni fudhattan jeen baasaboortii maaliidha. Ammaas uummanni tokko hawaan Oromoo tanan feeneetu biyya Sumaalee kana keessa ture jechuudha warra ala baratee askara isaanii. Ifi kaanii biyya seenanii waa takka godhuun fedhan nama godhumootti hin dhiisan jechuudha. Akkasa gaajarri kun dhaqanii irraa dubbii teenya balleessan namichi numaafuu facaasee gaafa haala itti geessine danda'a jennu kenne ani kitti hin dhiichise bu'aa labaan maaliif haaraan beeka. Amma gaanuu akkana jiru. Nama kana kane nama dhabnee qawwee mi'a finnee markabaan buufne eenyutti namni nama sadii arge hajjii janiin tokkoon dammajaa janiin tokkoon abdu maama saanii janiin jara sadeen darasaa arge boo isa hajjii boo hajjiin tana namni gabroomu bakka hajjii dhabu hangabu hottaatti kaambiin singeessa jeetiin jara sadeen kana kaambii geesse chiboodan ammaas nama guddaa keenya Baalee dhufe kan Sidaamoo dhufe fi Hararii dhufe Mogadishoo cabee jiru kana kawaayee lolaa beeku barnoota fedhan kana hundaa'u akkamitti finnaa biyya sana jeetiin namicha gartee biyya Iraaq irraa bakka bu'aa ta'ee magaalaa anan jiru dubbise gargaarsa nuuf fidee halitti gaa nama Mogadishoo nam torba kuma Mogadishoo irraa hanga Barbaraa dhufutti maallaqa waan isaanii barbaachisu agarre jechuudha. Akkasitti nama kuma lama baasuu irratti ijaarranne jechuudha sagantaa.
لكن نمودي مخانا خيط نمني بلادو فيجو ونتوني يوكا غارتي قرچو باتا نمني بتي نمنخون وقوتي قطع المحركة وتاليتي سفارة لكن سفارة سمالي تركب كني كان بي باغتي أكاتي دبين بغيت يجو أماري نمبيو حتى ما يفرقوا ياسان شهرا نجا أماري منجستين أمين سلاتي شهرتين كمتي وان قدوتا وان تتعميدي مخاناتي وان قبل يجري شهرني قسمالين بيو قاماران بيو أما نخانا نمني قريسا كيتتي وانا كاناتي وهجتني جي نمني أرموها تيجي تبحات أنا نمني وقوثا هرقوث نجيرو أكاتي خانيقا في الرحخان وقاقا بين باتي وصول دلايا سبيلا ندرت تنجاري ملا هذا انه يني نم صدمي يان باتي اكتوبر كل تربه برادي كل سجلي في تربه تمتي بيا يمني خانه وسنا سومالي تبون وكا وسنا سومالي تبونو هورين أمني قال أمني وان دوغو غربون مو بانمني نمي كان مو لفامي جويتو ثاني عصبي في ليلى جدت بيتا أنيم بيا لفايات دين تنبين تنبوث جنين هوني أسمع في ديته وانا نبوث ساحل جنيني كل حرج تنسماريني أكثر خانة أقوالو قالاس دبي نما نسمارين ولد وريه أما دوغو غري خيجي في أسكارا كمليش خاخي بنيت أنا كسي ونسيبينا ونيوم خوفيان سوام براتي أخذت تجارس ثم أمريكا قرّاجة بويجني ونسمارتي بيدا برسني ثمالنا خصوصاتي ثمالنا مالهم خلينا كلام بقول بيجي أمدنا إنسان إنكبرون أخذت تجا نودي مخنا نمرسني نما تقول ليلا بوليسان متدرس النور على نما تقول رمضان جاني قدورة شهيدة نكايسة مجازني أخذ رمضان تندواني نون لين وقو كلا ربنا كان وقو بثبتها ما خينا نجيب اللي جت كمان باللي جت خراهم ده سودهم ده قتل جابوا ده ولد دبني يجت ولد دهاني اتهمنان كريم نفلاقي كريم جيت كريم تو أبدا من قلت لي إيه بيت بود وانجن منكم جيسكم كريم ناوي دمني هاجن يعني قلت مني أمارات مدرر نبيت السنين مغنغلوم ما يسني تبقى عن نجر نمني خني قدتي بيتي سن كاي تجري جنة يتدبن يجو أكتتجا ورهون الرجال كذا مهلني إلى من دير تما تشاني قلتي قلنا لما يدمني قافا خاندوبا نوعي بسني قاعدة عبالي يعني لك ماري وما خنا واني هاجر ابن قدرة واني سياسة نتلاقي hanga nutiharaka banu hataani ada julle ni mani hata uzunun dini hafte jul unum hafteti khane ida bana robela alama nuget inna shakki robela alama qawal jala de bukun cinan khenya robela bira kayse jira kun bodo jira yechu qali mal bisho nugaysani bisho reinani fudani tuma baranda diyad barre nugaysani namni gute diyad barre duba nami daraja qabu fi قندالو نقول كنا بوتني جلني ياد بري هيمة بيتينيا وني ملا سنتن بعد بورتي ملا سنتن بيتينيا بعد بورتي ملاني باتن بيتينيا بعد بورتي ملاني مهجا بتاني سنتني تبين تيزن همتو لا مو إثن إفني وما بان يديما على فيتنا مارك بلا فيتنا ستا نونجي أقدي تجا نما ما خير راس الرونين أركجت وما لا ديات برد بين كثير نتواني درايان إيشين ما خيرنا في مخنا ولين دوشتني حالم الجاي جوا قرت نقول يفتني جارا يعني أما نتيانجي داجي روسك أبصر جرا أمني خيرنا دران خيسين جارا تلين همات كمن نما خيرنا هيدا إنجري همات إنجري نتيجة كوكورا بيا خيسين بونه بيا أبليتي بيا ساتي أو كوكورا أمبوان وأنا ما تلهمات وياه قد تتهاثر إفكار رفيتي نكتي مناي أمني لا واتكن الرامفوتوني نحن نقولك أبصر منابو إذا مو بيها نجابو وات مدايت ما ركجو بيها ندوا وان كانوا دادو إفدورة تريجين خنارا تركافنيتي بقى أبصر جنو كمني سوني ثاني راتكان واتكانوا جيران تلو فنجرون جين تك من وننو ميته قليل إنجارا قبائي نورا برسوما غارا خيني را أرماتيني أغارا
ها wanni sun wata kalleen ungoon fedhii teenya san yaada cimaa nuti qabnu san nurraan jijjiirre kutu lafaa utaadha jaarsini namni Itoophiyaa irraa hin waa qabajuu kun guyyaan kun arbaa dhufu walitti qabamee yaada tokko kanaaf hin dandeenye amaarallee hajaarraan qabu funyaan dhoyne jedhee dubbatee barbaadame guyyaa san torbaan san nuti rafne torbaan san laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a lama seenetiin sa'a takkatti ba sa'a saddeeti seenetiin sa'a takabba boruus akkasumatti nuti deebi'a jaartiin taajaajibaati kitaabaan ani qara'ee dhiise san kaartoona deebifti akkasitti na rakkifte warra raadiyoo Maqdishoo keessa dalagu hunda yaamee dheeboo na gargaara jaartii tanarraa qabaayee alaa kulleen seenaan Oromoo biyya Sumaalee jirti gaafatan bakka biraan jirtu osoo dammayni jiraatee namni waa barate laayibaraarii san dhaqeeti tuuni dan Khartoum Yuunivarsiitii Khartoum keessatti seenaan Oromoo achi jirti kitaabban gurguddaan kun biyya Itoophiyaa keessa ka Oromoo irraa dubbatu hin seenu sanichitti jira gurguddaa hangana gahu anu sadiin harkadhe jechuun kitaaba hangana gahu sadii achi Maqdishoo nama bira kaayate jaarsi duunaan jaartiin akka inni didde malee kitaaba sadii kaajaabe qabu gurguddaa akkasittiin duuba guyyaa san duuba qophooyne jechuun guyyaa sanitti gaaritti qophooyne. Sooressa Oromiyaa Jaarraa Abbaa Gadaa Somaaliyaa keessaa gara biyyaa deebitanii bahan qabsoome yoomiif akkamitti akka jalqabdan gara siyoonaa deebitan takkammaas. Duuba hidhumaa bahuun keenya amata 1975 baatii Oktoobar 21tti hidhaa baanee duuba Diyaad Barreetti eeguu haasawee illee waan gara isaatiin nuuf qabu haasawee biyya teenya barbaaddan jettanii nu hamartan je nu biyya teenya kanattuu nama dhabne je bal'ina kanaaf namatti dhabne je akkasitti gaanutis gaanuba nuti akkamatti haraarraa nu mashitanii nu waggeessitan jenne yaanne malee amata shamanuutuu nu hiitanii yaanne namni keenya immoo osoo afaan Sumaalee kana jaalatu osoo Sumaalee jaalatuuti raadiyoo kana afaan hin beekne bitee caqasaan jee akkasii gaa duuba jennaan gaa akkasitti keessa deebi'ee jara dachaasaa jee jara makiinaa horuuf dachaasaa jee dachaasanii wanni jeen nama sadiin isinii godhe tokko jeneraal tokko meejera tokko shaamballiidha jara kanaa wajjin mani heddaa isin kasumaa Itoophiyaa lolu ugaadeen warri Oromoo hundinuu waan takkaan natti deebi'a waan takka irra walii galaa natti deebi'a jee guyyaan arbaa kanaatiin nu qabe jiru arbaa kanaa akkasitti gaa walitti dhufne nutis gaa haalee tapoo torbaan guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kuni jennee laayibaraarii Sumaalee ganama sa'a 8 seenetiin takkabba intaltii fuuteetuma biyya kaartoona darbiti silaa bakka sanitti deebisuu qabdi taaqeetatti hin deebifte akkasii warra raadiyoo bira dhaqee gaa duum iyyoo tanarraa qabaa jeeni soo kana jirru kitaabni gurguddaan kun hundi biyya Sumaalee jira kana Jarman Itaaliyaa maal kana hundi katabame kun yoommoo Khartoum dhaqxee kanuma akkasii jira jechuudha kitaabni ka Ingiliis kana kitaaba tokko fa'aa ilaa ammatti namni naa erguun dhabe jechuudha Biriitaanikaa jedhan kitaaba sana Biriitaanikaa jedhanii maal kitaaba tokko jira Jarmaniin katabame kitaabni suni wanni Amaarri Oromoo godhe kiristiyaanota qaanfachiisa kitaaba Jarmanii katabame nam tokkotu doktora Jarmanii Suudaanii kitaabni sun amma gaana biran jiru biyya Suudii jira jee akkasitti nuu hime jechuu biyya Khartoumitti kitaaba sammee barbaada kitaaba xiqqishaa jee hanga xiqqishaa afaan Jarmaniin katabame jee amma maqaa isaallee irraanfadhe maqaas naa himee waa hunda naa hime jechuun duuba akkasitti kitaabni eeysa jira hojjete taariika Oromoo Suudaan fi Somaalee bakka biraatiin agartu bakka irraati faca'ee jira Itoophiyaan haan onana arshimna itti awwaaltee sanduuqa keessa ta'a jechuudha akkasitti gaa duuba guyyaa sanii qophooyne dhiyaanne anis qabxii 29 qopheesse yaa'ii sanarratti haasa'uudhaaf qabxii sana takkitti marratti narraa dhaabanii takkitti Oromoo irratti hojjetu irratti hin dhaabbadde jechuudha taan akkati gaa namni hin gammanne milqaan hin jiru dhaabbatte jechuudha
tasanii awwaniin irra dhufeef hogguu gaalamichi tokko kan dura dubbatu kan Somaaliyaa boobuun hogguu bu'ee anaatu harka baasee awwaniin dhufeef Oromoo jechaa kana nuti illee hin beeku hin turre ollaan keenyas hin beeku Somaaliyaan hin beeku Afar hin beeku Amaarri hin beeku Amaarri gaabbisee jira namoota hin beeku nuti isii tana seenaa teenya agarree maqaan keenya nu mul'ate awwaalaa baafne isa kanaan Somaaliyaatti himee akka Somaaliyaan nu wajjin beeytee duba maqaa kana kabaju saniin dubbachuu fedhan akkasii gaa dubbiin dheertuudha waan kanaa kanuma irratti hafne cootoo kanaa hin fixin dubbiin dhaabbatte haa ta'uu immoo ka'uun keenya maalirraa ta'e jara OLF kana nuti golarraa dhufne jenna aboo eega golarraa dhuftan gaariidha ma jaarmee qabdan jaarmee guddaa OLF hajuu biyyaa qabna jen gola jee mataan isaa gola jennaan jee maqaan haya gaa hoottaa eega gola taatan nutis gaafi kunuuti OLF jenna nuti dhifiini isin gola jettanii walii idaannee jabaa takka haa godhannu haa akkasitti safaraa Suuriyaa dhaqeetti haasawee fiti jejjara san duba namni oggoon dhufeetti mul'tii sodaana jechin dhaynu yoo kafalatti ollaa keenya jiru kana dhayne malee namara afar jira gaabar Falastiin kasanin dhaynu jedha eega kasanin dhayne galaasaafaa nama 5 moo 7 moo 8 ta'a aboo gaa eega isin ichi sodaatan kun arma dhufnaree kana Falastiin kana dhaqee jira tiimnaan namichi Falastiin dhufeetuma anasitti isin naasooyisiisu jedhe wanni feete dhuftu anaa isin irraa gaafatama kaati waajjiraati jena wajjin dhaqaanu jechuudha akkasii kaanee gaa waajjiraa isaa dhayne isa jirtire aboo jaraa himaa hogganoota keessan kaandisaa baa keessa jiru fedhu ra'iisa Itoophiyaa illee haa ta'uu himaa jee namichi naatu bakka takka bakka dhooyisaa jira kaastoodii jenii bakka namni tuyne achiin safiira kiyyaa fi safiiraa fi ra'iisa kiyya malee doosee san abbaan fedhe laaluun danda'u qulfi qabdi naatu citti isinii tiisaa kottaa himadha hin himan akkasii isin warra inqilaabaa deemu jennu warra kuudetaa deema taa qabu jennu isin qaabsoof hin deemtan jennu dubbiin sun hoggaan haala kana keessa baradhee garabshaan nutti taatee addaan kakaane hogguma sanii yaadan ammas baharuun faa wanni jedhan jeneraala tokko asmaraa qabna tokkos maarree qabna tokkos shawaa keessaa qabna kaan harrarii qabna jedhan eegasu kuudetaadha jechuudha dubbiin sun ammas taate 8 keessa taateeti wanni dhaqee mangistuun hunda isaanii dirqim godhee fixe jechuudha akkas yoo taatan malee yoo bilisa baa taatatan Dr. Baaruun faan Moqaadishoo turan jechuudha marti hin turre malee garaa safar dhufe eegas booda gama gaaraa akkatti seentan yoo duranuu ibsa akkas fayyade akkasitti gaa kaanee nuti hogguu gaa Addis Ababa jira jangolli mata qabanneetuma kaanee waltaane jechuudha amma gaa elemoo qilxuu kuni ka'eesseen dubbiin tuni ummata keenya dubbaatota gartee Suuriyaa barate kan sabaana daree kana mataa wareersiteeti tokko isaan keessaa ijoollee fudhatee biyya seene maqaa Somaalee galbeetiin harar wanni bookee baale seenee baaleen bookee dhufe akkasii warri biyyaa waliif fidan wal beekan gurbaanii beekanii elemoo fi isaan kana waliif fidee wal taasise jechuudha akkasii elemoo isaanitti hidhaate Moqaadishoo keessatti jechuudha lakkee gaaratti elemoo faana hogguu seenan san jarri kunis seenan wannaan itti ulfaate gartee pireeshiin godha mana kaamatti Somaaleen tun jara gaggaarii jedhanii kana gartee wasa malee waan dubbataniif jecha jarri duraan biyya seenuu dide kun isaan kana tokko waliif kenne nama hawwiyyaatiif hoggaatee fudhateeti baalee dhaqee osoo baaleen dhaqeen mul'is kana fudhate mul'is kana wajjiin baale seenanii baaleen bookeessanii bookeen harar dhufanii harariin Addis Ababaarraan maqaleessanii maqaleenu wanna dhaqan jara gartee Eertiraa kana dhufan jechuudha. Jara Eertiraa bira hogguu ta'u ammas hin taaneef isa jechuudha dhiiseeti ka'ee wanna kute jechuudha. Soodaan dhaqee maatiin kun hoggaa soodaan dhaqu kun kophaa hafe jechuudha. Amma gaa warri Eertiraa moo biyya keessanuu dubbiin jalqabde elemoo baananii miti elemoo kun qaabsoo jalqabe jedhanii ka'ii deemi jedhanii ajaa'iba namni wanni kun eenyu mul'is kun qabu kan afaan tokko hin beeku afaan Tigree hin beeku afaan Amaaraa hin beeku Eertiraa ka'ee Addis Ababaa dhufe Addis Ababaa ka'eeti bakka isaan jiran san dhufe hogguu inni bookee dhufu jarri kalee duruu isa dura kutan musiibaan itti bu'e gaajaratti citti wanni balaan buutee lolli guddaan bu'e jechuudha. Hogguu dhufu dubbiin dhumte elemoon jiru namuu shahiidan
أكتك اسمه عليه نوي الأبي ولكب أنا قاعد الساحة أنا هني بيجي أشترك ما يروتي إدران بيني قاعد أنا مفاهيم شهيدة النمني بيخ باندرا وجو أركب باندرا وروا معرفة ولادي ممتن نمني خيات ما بلجي نمني شعبي أصول دران بيخ اللي هو يزني ما يزنيون كايلك إنسانيون أكتك قاعد في نايمة أبوه خير أنيس قاعد وري مخابرات هوني كتير نفودني واجران جيسني نقدي سني بيمبل لوكيشن سين أكيد تيجا خاء مللس فود حلقن قبل أبولة كتوجي جيرني مع وستا أدي شميز أدي جوي أدي خو إمامة أدي خبء أدي ألا سمعله وقول ذكرت سمعله خيس أوليان النور فوق النور جتنا أنا نور مالين توني ni nama khana fe islam jalat du jalat akatitti khane har kayse dufni gana musubi khorre magdisho na mo mo wiya sadin dake akati ogu har kayse dufni ya rabbi gujana nakilin jir magalat numdi na bait manayda qamata shanawjita qamata sadita qabadi lama ta gal takhiyal ta'ani tabatan akatitti مخينان جبت أبونو جرجلو مارجيسة دي جرجلو بالستران بين كذا قاعدين بوني إتشي بولي إسام بريسان فن سجارة أبونا ما توتيت فوقها سانو جمانا كذا أنت كمانين فن خاني كوريا فولا تكت 10 سنة أكفرني جت 10 جنما مقالة سن ما تخيني خبا خسنجرو ده إذا مقالة خيساكم يقول إني ولاد الدوي بني ها إسلاميني أمو ما ترى بعد مقالات الأوليناتي وأنتي مقدشوا قوتن نمني الرحمة تجري أمو ما أنت مقالة بعد أتشي هوتيلا سكو حرر جاني هوتيلا خنا جلتي نيتو وكو أدات قد إف سألا متي عربسي يوجر ذا عاشر أنت كلا بيجر وسنة الرجل رجل ذا عاشر أكاسد جماعة بني كما قال جابوتي لفه ويا سدي أقبل ويا شنفا أقبل خانت قال يعني أكدت بيجا خراب بيجاتنا هل كانوا مخانا ما تخراني جماعة نقوف دي مركانة لفخانة الهكترين كوتاني ده كيف ندي هلا يا ميليون يتك أما كأنه خفت أسنه خفت أكدت كبري على فايسة يلا فايسة رفنة كشاش لم جنة وكوماس جلام بري وخانة مثل فايسة رن وصويا أنا تلوجو تركن سدي قولي أكيد خانة كوندو خانة كوندو كانت أدرين جرا كنا مجلوتي بتعرف بتيجي مقالة كذا تكو قصينة بولي أكيد خانة أوداي وياتي أنا تعاشن في ما أوداي بو حاجة سمبيتا يتينغا فدنا قادة دا جماعة دروها مقدشوا فيه خون قرقروثني نونجين أوداي مرقد بيفنت أكين قرقروثني توتالي قربان جما قرقرة جاني نوفي يامني خايتو مقانا ما نوفي دي مقالا سني نما في أمن نوفي دي أكاسم قامر كان أمتا أورمو اللي نوفي يامو سيني أكاسم باندرا قبل تولفني يانان شعبا قبنا هم دكو هذا كان شاب بان أولي نما كنا مجل كم نيجي أوداي جماعة خيسة تيجي مكان كيسن مال جا متركة رابط مكان دابا ولا فيا شاب بان ولا فيا شاب ونين خيسة مدان كينيا سوالف ونين ديمنون والف أما ليني خلنا بيجي الصونة نسي ورقة ميك أتم فجأة أكتر تجا مكان قاعد بودا نافخنا ورانا نافخنا جاراجي إخون أما أبغى دايتي ده وانجت 77 وانجت أو اللي فين دليني فيلاي جارا باغدا بكا أباو يخاو اللي في جتورتي أشيد تشانا غربراتي رودي فنون جرتو فين خيسة تجارة مخجوس نجرا مقدشو دا خجوس نجرا دران الدباس وداف مي murni finfinne daati isin jiddu hariiro daafi garagarum man jittu mali hiccitin takkatana tangarratti ummata oromo da tirbiratti debisan arkatini asratti me ibsa calana khalida nti duba yokka warri wagu jarri magdisho osuni gola amna jar
نقافة قربات القوتو والربالتي عم بنا جنيني هراي كرايسة إذا أيامن هو بلغة أول خنا بيت أنين بير هاي فودنتي أكدتي واني لين كم بيتا خا بتاع واني خنا مالي خا متوقع ويني يوم ما تلنكم كلك عم نخي كده سندوبة ارتراف تجري خي تتكلم تقالوا اللي دي ما جرا نما خنا اللي بابورة خيسا كم الدبرة جني صويانو توكل رني حسين جاكيتا خاكي تقول جرا سليم بتبرني ده تكنا جرا قال دوبتو ثنا دين بورصة بتبدأ أكيد تجا جماعة خنا كم هذه ما قبل يترف يورا خنا ما خاص جتين وقعد سباسين جنما الربا خاء مالين خام ساعات مولى أكيد جا قربان جند سنوجي منا ساعات بولى إني منا وني كيسا قبل مركاتو كيسا منا قبل أكيد لين جو ندف أكيد لين جو أجين منا بحرو لين جو كم بحرو لين بحرون نخنا أوت فتني مالي لما نكمل كابسون تاجي في وعن بابسون بيخن أما كجان أرمي الاستراجل كابسو ميها إنجل كبامو جنما سبورة جاني نقبر إنجين إرتلا نما سديتو مليون سديتو أمارا ودا خان دخل الإنجيل تكنا فلو سيجيس مسماري نقبر كم تنو دلخل مليون سديج النبوسني كم مليون سديت كنا هذا بوتو نبي متينجين قد في الرجاء حاسويني ملص خنا قديه بوجن أنا عارف جرت أكون في دم متى ورا قرتي دلقة كبوة بيزن كيسا أوجاسن كيسة تونين أبد إيجاد وان جنتنا مخينا كذا على خنا أبد هون ونفر التيبي وما وانا أو أنتنا مخينا قرتي أو أنتنا تنافعنا هندكم بيفتني إجمع غرين نجري نمنا ما نمشي قصون جرو هم يسون جي كان دي تجمع على خيزا بقى منقطون قليان أنتنا قريلا لبيت ميادا قل أسدي السلام عليكم منقطو خلفة دبتوا منقطو أمارة يا جلاخين يرنا بيجي أمارة يو أمارة اللي ثوب الطبيعة أمارة عمل لي أمارة والنفع إنسان أمارة حوين أمارة لندم نسا أمارة وكان جوكا ونتكلم أكن جرتي بلادي كونوا لينجون جرا ما يندبسوا دنيا كون واتك كنجر إيجاتي في ميسوني مار بلاكالات نملة ونتك كنجر رجرة كتبينه إجافة جسنة كوي كتك أول لما سبوتي أركن لما وني أركن راج برا أركن هون وني جهيزا كوي خلاص أفرنتنا أركن أمل لك كوي برا يدو كنه جو كوي براتين بيجهيزا من كمدو أكثر تكاسو يلكن هوكار إكوتيني نبدلنو دويني قاتر كم في غرقدو فدني وني دمشان كتبوتوني ياركان تو يتسي قبضيه جوانين أمارة رادوبتو جانسوني خوريسي أسابوني أكثر فجأمني هنگا واللقاتي ورقان دمتيج أهوي تنفوني ورامني جامعة خيسا نمني رخاية تقضيج وان أجائبا أهوين تنان ثورانا مصر الصوفتيب أكثر تقا حالا خنان نوجرو وفنجج إساني جارمايك أبنان جن إساني على يانجو خاني أمالي كيس قدنانيس جارخنا نوكبا قبار سبيرانا جراتني إسان أمو خوتا سينا قامتي سوى اللفة إيجي تنقولا ساعتا ولي دنان جين باروفا ننجين چال ننجين سلسين جين إسين على بانو فين على بانو فين على بانو هاي على باتن سومالين خراتن كتير جرتي خران دبراني ننجرو أفردا هنگا سومالين تون تكا جبتي تكا يدوز بديبتو جابوتي لأقول ندن ديسني أسمتي قوالين جيرانات إتنجر جيسنا يجعلان وصوجرو نخيسا نما خروج الكوني درودو سو وباسا نما جنوراني باسا كونه أكادامي رابع خدرون نتشي في جوارات في أما يقولون في بوغا خب أخيتي متي أورمو بلاتيس لالي ولتي دا خوتا يني إذا كان الدوبة دي بيفني مقالتي إذا كانت تجري خيلتي رمضاني أتشي جلابا فتي خرا قلم سوكنا نفه إذا كان قامات أدي جاورانا كوني وافسن متوان أورمو ملي رفشا دبا في شراغنا متاخي كان قمنو دميسان خوري سياسة إني خوري ورانا أكانت تجا حالا خنان أصوجرو جتبي كمتن جتبي خنان يتمتن
Yana michakala gurba bobbata jennu kana birejira. Jabbatin tu gara wani jirti gama sigara ne duba rammetiin achi jirti isii sana qabatan. Isii rajoolleen baafatte lamaan nadhu. Amma tokkolleen Ameerikaa jira miqaanii. Nameen dubbiin ho'i manjiru waan isaan haasawan. Jaaketa wanni kanalleen finnaa kan rasaasiin seennee fi qawweellee Almaaniyaa irraa hin akka. Dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma ifdente guutuu turre jechuudha. Namuun beekatan. Namni waan san hin beekne manjiru namni Oromoo ka gaafa san nu wajjin ture hundi ala kana ciisa. Kun inni shahiide. Amma bobbaataan kun Ugaandaa jira. Jaarmuma irruun qabne barmataa miilatti ijaarame jechuudha. Isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa soso'amoo akkami? Isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan gola qabna jedhan Addis Ababaa Finfinnee keessaa gola qabna jedhan. Laakiin booda sandaayineetii agarre akka homaan jirre akka caat malee homaan jirre agarre jechuudha. Lamata dhufanii dhufnaan nutti damaa jenneen inni damnu jennite ala deemuu feena kan. Eenyu wayita san dura ta'an dhaabaa isinoo maal turtan mee caasa daran ammallee bakka tanatti yoo itti naa deebitan. Itti gaafataan ani pirezidaantii ansoora isa guyyaa san keessattis. Lamata mul'is godhan yaana mul'is godhan jechuutti yaana. Hunga horee torba ni qabna jechuudha horeen bira horee adda addaa. Horee adda addaa qabaachuu turre jaarma maftende jechuudha. Magarsaa bariifaanoo maal turan? Magarsaa barii kana. Dhugaa osoo deemnuu gaamma magarsaa bariitti numa jira. Hoggaa sababa inni jiruutu ala yaana jedhan. Nuti waa takka waan dhaabatee nuti hin qabnu nuti dhaaba kanaatiin dubba namni ragaa namni hundi ni jira namni addaraa buna kana keessa guutee taa'ee jiru namni hoggaa isaan dubbatan. Kottaa seenaan jedhan baharuu irraa qabiiti hundi keessanuu dhaaba kanatti ida'ama. Waliin if jaarreeti waan dalayna. Lakkee ala yaana. Hayyee eega ala yaatan amma gaasumaalee karaa cuftee jirti. Gaafa isiin xiqqashoo nurraa gahiite ala isin baaftu. Osoo yaanuuti gaamma baharu magarsaa bariifaa meexiin duubaa kanan dhiifne kaanee baharuu wajjiin biyya bakka sanirraa kaanee karroo dhufne jechuudha. Eega karroo dhufanoo maaltu Doktor Baharuu Tumsaa maaltu ajjeese laata? Magarsaa bariifaanoo akkamitti dhume? Gaafilee kanneenii fi kanneen biraatis dabalannee kutaa lammaffaa keessatti itti dachaanaatii isin hin darbe. Studio lagamite wal turtii gaarii isin hawwaadha. Sadarkaa tokkoffaatti kaaset viidiyoodhaa kan sooreysa abbaa gadaadha. Marsaa lammaffaa keessatti Dr. Baharuu Tumsaadhaa eessatti kufanii fi akkamitti akka kufan bikkarraa dhaabbate san kan waraabame raabsuudhaaf qophiin xumuramtee karaarra akka jiru isin beeksisa. Kan lammaffaadha. Studio lagamiteedha eega jaaramte umriin isii waggaa gabaabaa yeroo gabaabaa yoo ta'ellee hamilee guddoo
deeggarsa yaadaa hawaasa guddaa irraa barbaaddi. Kanaafuu karooratti aanu keessatti goota Elemoo Qilxuudhaa, Jeneraal Taaddasee Birruudhaa, Jeneraal Waaqoo Guutuutii fi fakkaatowwan akka isaanii sabboontota seenaa isaanii qoratanii qopheessuudhaan raabsuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoo bal'aan bakka jirtanitti istuudiyoo tana deeggarsa yaadaatiin akka bira jiraattan ni gaafanna. Kan kanatti aanu kaasenni kuni galiin isaadhaa karoora babal'aa akkanaa kan hojiirra oolchuudhaaf waan nu gargaaruuf jecha koppii godhanii walii raabsuun akka dhoorkaate akka nu hubattan isin gaafanna kabajaadha. Murarratti hawaasni keenya bal'aan Awurooppaa jirtan yaada kana manaamuurraa kaafamee hanga hojiitti fassaruudha. Gargaarsa maallaqaa kan yaadaa kan beekumsaa nuu kennuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Qabsoon itti fufti, injifannoonni dhufti, tokkummaan humna. Dhiigni ilmaan Oromootaa dhiiga bineensaa taatee harka cunqursootaatiif lafatti dhangalaatee kan jaraa yoomnu dhubee miidhuuf manaa baatee warra garaan gurgure ishii keenyaan nyaate. Warri bureedhaa yaate gooftaan irratti taatee mirga keenya sarbitee handhuura biyya keenyaa Finfinnee nu darbitee sammuun barataa Oromoo ta'ee irbaata rasaasaa keessummaan alaa dhufee mana keenyaa nu baasa. Akkuma Taaddee Birruu akkuma Bakar Waaree maal yoo garaan nu waaree barattoota Oromoo barumsa irraa ari'anii doofummaatti hambisanii ofirraa dhoowwu Oromoo jarri nu rakkisanii. Dhiira mirga saafalmu gooli'umtoota jedhu ammayyuu isaan hin geenye nurra bubbuluu fedhu. Qabsoo diddaa gabrummaa dhoksuuf walii gakkaatu ofirra bubbulchinu waraabessa nu nyaatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu. Amma yoomii nutti taphatu ofii gubaa nutti qabatu.